ቆንጆ akkasi kuno intalli jabdoochuun kan intala mana abbaarrarte chuudhan salam mana balleessite jirti sayyuu shurraabii isaa gixximitti goote dhaabattiin qaanoftoota numashi akkas ህይወታችሁን እያረበሽኩኝ እንዳረበሽኩኝ እየተሰማኝ ነው ያለው። እንድትሰሪ ነው የሱ ልብስ የለበሽው? አልችልም። ምን ማለት ነው አልችልም? እንደንዳው ጀት በሬሳዩ ወያሳፈች እንደንዳው ጀት በሬሳዩ ማሊ ደቴ ወያሳፈታ ቢብቲ ማልሳታታፍ ማልሳታት ኒቲ ሳቲሞ ማልሳቲዩ ወያሳፈታ የኔ ቆንጆ warri kan koomenti jalatti akkan ishee jaalatu fattanuudhaaf akkas godhaa jira malee maarkiin intala jaalate miti jechaa turtan jechuudha. Indee maarkiin akka kanattidha kan biizii fattanureen baay'ate kaande laala torbee meeqa darbaa jira jechuudha. Wanti mucoon gochaa jirtu nama fattanaadhaaf dhufte hin fakkaattu isinii galeera baay'ee nama dabbaranna. Nama fattanaadhaaf dhufe hin fakkaattu jechuudha intalittiini. Fattanaan ittiin fakkaanni hamma kana biizii maanu maarkiin ahariidhuma mucayyoo ishee sanaatiin ka'eetu usasheen biiziin diddeen ka'eetu intalittiin mana fidinatti fakkaate malee fattanaan ittiin fakkaanni hammi kun hundi jechuudha. Biiziin har'a murteeffattee dhufte jechuudha. Dheengaddaa kaleessaa murteeffadheera ani jireenya isaa keessaa bahuudhaaf jettee turte argitanitu yoo ta'e jechuudha. Yeroo kaleessa daanii wajjiniin haasaanii turanii oreedan immoo namni jannesinii qabee hin dhufne jechuudha viidiyoo sana. Isheen garuu ani kanaan caalatti maarkii irraa abdii kutannaattan jira. Bakka obsa dhabeeraa amma sarraa abdii fixadhee abdii kutachuutti jira. Jireenya isaa keessaa bahuufan deemaa jira jettee turte jechuudha kaleessanna. Har'a immoo jaalalaaf hamma kaffalamu nan kaffalaa. Hamma kanallee deemeera jedhee waan borullee yoon ittillee gaabbuu barbaade waan borullee ittiin hamma kana deemee dadhabeetan dhiise jedhee ittiin taa'eellee of madaaluu dadhabbii kaffaluudhaan qaba. Haseetan dhufe waan ta'eef jireenya koo keessaa ishee baasee bakka aarsaa kaffaluudhaan qaba. Anillee gara mana sanaatti hin deebi'u jedhee abdii kutadhee obsa fixadheetan ture garuu xiqqoo ishee aarsaa kaffaluudhaan qaba jetteena. Jaalala kootiifis borus immoo gatii kana kaffaleen as ga'e waanan jedhu har'a xiqqoo deemuudhaan qaba. Intala sana dirqama manaa baasuudhaan qaba jettee mucattiin akkatti nama rakkatee nama gargaaruudhaaf dhufeetoon taane akkaataa isheen irratti haasa'aa jirtu akka biraadha. Laashi isheen naa qabdullee laasha biraadha. Ani immoo dirqama har'a mana sanaa baaseetanii manichatti ofii kongalaa jette. Ofii kongalaa hamma taragaaga'utti miira sana keessaa hamma inni bahutti ofii kon manicha dhaqee seenaa. Mana tokko keessa immoo dubartii lama wajjin taa'uu hin danda'u waan ta'eef ishee baaseetanii ofii koo seenee isa wajjiniin jiraadhaa jette jechuudha. Ishee baasee ka'itan ofii koo seenee uffata koo dhufee fudhadheetanii isa wajjiniin jiraadhaa. Dura garuu ani isheedha yaadeeni manicha bayiiti mana koo keessa galeennaan isheen na didee akkan taanetti na laalte waan ta'eef dirqama immoo amma mana baaseetanii jaalattus jibbitus mana baaseen ani ofii koo manichatti seenaa. Hamma maarkiin taragaaga'utti maarkii taragaaggeessee waan hunda hubachiiseetan miira kana keessaa baaseetanii booda yoo ta'ullee baate gara mana kiyyaatti ni deebi'a jette jechuudha. Mana dhattee maarkiin hin jiru mana seenii naayoo itti jirraachuma saayyuu. Maarkiin mana hin jiru waan ta'eef mana seenii naayoo maarkiin mana hin jiruutti. Maaliif jennaan maarkiin sila hin jirreen mana seenuu hin dandeessanii jette jechuudha. Dirqama jaalattus jibbitus sitti tolus sitti badus ani mana kana jiraachuuf mafteen qaba. Kaleessa aarsaa baay'ee kaffaleetan jaalala kana fidee asiin ga'e waan ta'eef mana koo keessaa naa bahiitii jireenya mataa kiyyaatiin jiraadha. Har'aa boodatti akkati mana kana keessa jiraattuun barbaadotti shurraabii samaa uffattee nama nuun uffadhe maali mafteen qabaa jette maal si gashee siin jette cirraasuma saayyuu siin maaltu si gashee jette jechuudha. Mafteen qabaa uffachuufi siin maaltu si gasheette jedhama akkasin jedhamu abiibti isheen ikkoo jaalallee isaa haadha manaa isaa gara fuulduraati akkasin jedhamu.
jaalattu jibbitu sarara mana kana keessaa si baasan nan hin ba'utti maali yoo ta'u fiddeen ba'u lafanna kun qabu firan qabu waan ta'eef firrana ni qabu maarkii qofadha waan ta'eef hin ba'utti jaalattee miti dirqama kee baataatteeni didde jechuudha hin ba'u otoo maaliyyuu fiddee ani iddoon naqu firas hin qabu namas hin beeku waan ta'eef amma kana keessaa ba'uun barbaadu dammoo maarkiin hin jiru otoo maarkiin hin jiraatiin ani mana kana keessaan ba'u jette amma maarkiin otoo dhufee ciqici biraan kaasiini uffata kee fudhadhuuti bayi jennaan diddechuudhanna daaniin immoo kaleessa waan baay'ee dubbateera akkuma argitanii ani biyya kanan turre iddoo biraadhaan ture katamaa keessaa gadi bayeetan ture garuu immoo jaalala hamma kana aarsaatti kaffallee waan baay'ee dabarsinee finnee dhufnee akka iddoo kanatti baduu hin barbaadu maarkiin gaafa ishee dhabee miira akkamii keessa akka galu ani nan beeka jedhe jechuudha ani nan beeka miira akkamii keessa akka galu innaa kanaafu ani jaalalli keessan akka diiggatu guyyaa tokkollee hin barbaadu jaalalaan gammachuudhaan akka sin jiraattan hin barbaada sin gargaara waan deeggaramuu qabu sin deeggara sin gargaara si bukkeen dhaabbadha garuu immoo maarkiin waan tokko murteessinaan ishin jedhu hamalli isaa gara ta'edha waan ta'eef hin beeku waan inni jedhu otoo jedhee too sodaatanii mana dhaqxee bayeetteen jechuudha ishi jette dura mormittiin qabaa turte maal jette beektanii iddinatu jaalala keessan jeeqaa jira ta'e jaalala keessan balleessaa jira ta'e ana isiifis ana tadda baasaa jira ta'e bakka rakkoon hin jiru annan ba'aa jette jireenya keessan keessaa nan ba'aa garuu iddoon naquu firan qabu naman beekuu qabuufanii simbukkee taa'aa ture waan ta'eef eddaati jaalala keenya situ balleessaa jira naan jette immoo ani nan ba'a jireenya keessan keessaa rakkoo hin qabu jette jechuudha bayyi jireenya qo'eeyyee dhibbatti kan balleessaa jiru sidha anaaf isallee kan walitti buusaa jiru isadha ati too jireenya keenya keessaa baate nuti nagaa argannaa jette jechuudha ol deebitee shurraabii isaa baastee lafa keesseefet lajjette shaantaashii fudhattee baate jechuudha shaantaashii fudhattee baateeni maarkiin boodarra dhufee maraadhu kaa isheen manaa maaliif baati otoo natti nimiin manaan baatu sirumayyuu waan tokkoyyuu manaa ba'uudhaan hin qabdu iddoo dhaqxuun qabduu firan qabduu waan tokko taanaan ani mataa keerraatii hin bu'u jedhe naan maraate jechuudha maraate akka malee maaliif manaa baaste hamma isheen manatti iddoo isheen jirtu lafa isheen jirtu natti himtutti anaafattu tasumayyuu walitti hin deebinuu jedhe jechuudha biiziidhaan maraate barrii ganaxxalee fiigee baye jechuudha iddoonni dhaquun beeku ishee fuudhuu dhaqa ta'e ayidoon nun beeku ishee fiduu dhaqa ta'e ishee fuudhuu dhaqa ta'e hin beeku maraate mana keessaa baye jechuudha biiziin manichatti nan seene waan jetteef amma yoo fides hin beeku maal akka ta'u biiziin manicha seennan ol hin seensiftu bakka kana caalaatti baasteetti gadi waan ta'eef ol hin deebistu nageenya gidduu keessatti haa buusu gaani siniin beeku maal akka ta'u siniin jedha akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaan siniif haa ta'u nagaa keessanii jirtu an nagaa dhaqima moochee warri mana kanaaf har'a taatan subscribe like godhanutti dabalamaaf faamilii seenuu YouTube ta'a siniin jedha borummoo maal akka ta'u mee walumaan ilaalla subscribe godhaa ishee